مدنا كينياتي راديو مدنا كينيا سقلي أمة بلاتي مدنا كينيا كبجمتوتا في أردفتوتا راديو مدنا كينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجني في جالد نسنيف كم كتم سلام تانتني كل يسرن كاتا مريدو سنجرتن مرت سناقو أكم جرتن نجيني كيسان دساتيكا قدوا النجا بداف قم وجي النجا بعدو مدي لما النجا سأنا ما النجا والترب سنيف كنوندو نجا سنيف هاتو كنجا انكم نجا ربي هكنوف كنجا كبدن والحمد لله جا قلت كالفدا نلين غرغا ربي قدات سكنتا كين سنبتا قلقنا أمجي كده لما كمالا ما في ديك دمين كبرني ودي بنجرة الحمد لله ربي قالني هاكم سكنتا كين يقول يا هرا كنت ودين ترو أنا أقول سكيسن مهج اللام Egaya hawaasa keenya magaalaa baadiyyaatti biyya keessaa biyya alaa jirra jirtu baga jiraannee har'a waliin geenye eeyyeni rabbiin ammallee nu haa jiraachisu sadarkaa kanallee haga taa'uun bareedu rabbiin hundum keenya haa jiraachisu jecha rabbiin kaayyoo keenya yaada keenya akkasumatti fedhii keenya hunda galmaan nu haa ga'u jecha kunoo sagantaa keenya haala bareedaa ta'e qabannee walitti deebinee jirra alhamdulillah. Egaya hawaasa keenya biyya keessatti wallaasoon jabaattee jirti. Wallaasoo zayitanii yeroo ijoollummaadhaa yeroo makarka galfannee birraan bariyee yeroo makarsan gaanamni guddoo dalagaa waan hin qabneef halkan yeroo nu ijoollummaadhaa ganda kee deemanii wallaasoo wal'aa bulanii akkasanii ta'abaa bulanii rafan jechuudha. Amma gaa ani akka biyyatti dhaladhetti isin himaa jira. Ammas Oromiyaa keessatti baartiireen Oromoo cufni walitti galagalee wallaasooti jira. Rabbiin nama haqaan biyya tanaaf dhaabbatu nama dhugumatti haqaaf biyya tanaaf hojjechuu barbaadu rabbiin irraa aansu jenna. Kanuma jennee bira dabarra. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti odeeffannoo harkaa isiniif qabna. Dhumarratti immoo waa'ee fayyaati. Fayyaan faaya waan jedhaniifu nuhilleen ummanni keenya irra hedduun waan baadiyyaa keessa jiraatuuf kanaaf fayyaan kuni wanti nuti soorannu wanti nuti nyaannu wanti nuti dhugnu kamtu faayidaa qabaa yoo hayli nyaanne akkam faayidaa inni qabuuf yookaan miidhaa inni qabu eegana waa'ee fayyaa irratti xiyyeeffannee qorannee kan isin biraan geenyu ta'a. Har'a fayyaa wanni fayyaa ilaalchise maali wanni nuyi qabannee dhufne ashaboon hangafa nyaataati jedhanii yeroo tokko maaliif nyaanni hedduun ashaboo yoo ittiin godhanin mi'aahu jedhanii hangafa nyaataa ta'e immoo yoo guddisanii nyaatan miidhaa namarraan gahaa jedhan. Kanaaf walumaan dhagahuuf deemna miidhaan namarraan gahu waan ta'eef amma gara odeeffannootti isin dabarsaa buleessa keenya odeeffannoo kan nu dhiyeessu Sayyid Muhammadi turtiin keessan odeeffannoo waliin haa ta'uu isiniin jenna. kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu oduu guyyaa irraa kan dhageessisu ani Sayyid Muhammad. Jilli hooggansa kafaa'oo magaalaa Hararitti ABO'n galma barkumeetti uummata waliin marii gaggeessaa jiraachuun beekame. Jilli hooggansa kafaa'oo magaalaa Hararitti adda bilisummaa Oromoo galma barkumeetti guyyaa irraa uummata waliin mari'ataa oole. Marichaanis uummanni filannoo baranaatiif akka of qopheessu waamicha dhiyeessuun beekame. Walgahii guyyaa irraa galma barkumee keessatti qophaa'e irratti ilmaan Oromoo kaabaa fi kibbaan bahaa fi dhiyaan sabaa fi sablammii dabalate osoo nafin irratti hirmaatuun qooda baatanii jiru. Jilichi kafaa'oo guyyaa kaleessaa Harargee lixaa magaalaa Ciroo fi Hirnattis uummata waliin mari'ateera. Marii kana irrattis hawaasni kumaatamaan lakkaa'amuu bakkichatti argamaniiru. Jilli guyyaa har'aas uummata magaalaa Harar mari'atee boru immoo Dirree Dhawaatti uummata waliin ni mari'ateedhamee eegama. Maricha irratti Profeesar Mararaa Guddinaa, Obbo Jawaar Mahammad hooggansii fi deeggartoonni paartichaa argamaniiru. Oromoo Wallootii fi Affaar gidduutti araarri gaggeeffamaa jiraachuun beekame.
hojiin da'awaa gochuu sheekoolii fi manguddoo gama lamaan walitti dhufaniin guyyaa dheengaddaa jalqabuun gabaafame. Namoonni hojii kanarratti bobbahan araara gaarii buusan jedhamee eegama. Gandoota adda ba'an kanneen tasgabbii fi nagaa malee waggoota lakkoofsisan Affaar waliin walitti araarsuuf adeemsi amma raawwatamaa jiru hojii da'awaa gochuuf kate koominikeeshiniin aanaa baate gabaase. Walitti bu'iinsa barattoota yuunivarsiitii fi humnoota tika mootummaa jidduutti uumamuun barattoonni hedduun miidhamuu gabaafame. Rakkoo godinaalee Oromiyaa gama lixaatti uumameen tajaajilli bilbilaa fi intarneetii addaan cituu akkasumas dhimma tasgabbii dhabiinsaatiin wal qabate yaaddoo qabna jechuun barattoonni yuunivarsiitiilee adda addaa yeroo hiriira bahanitti miidhaan isaan irra ga'uu himan. Barattoonni yuunivarsiitii guyyaa 2 dura Oromiyaa lixaatti tajaajilli intarneetii fi bilbilli addaan waan cite maatiin wal arguu dadhabuu yaaddoo keessa akka jiranii fi mootummaan duula waraana naannichatti jalqabe akka dhaabu jechuun hiriira bahan. Yuunivarsiitiileen dhiyoo kana hiriirri mormii keessatti gaggeeffame madda walaabuu yuunivarsiitii Arsii, Haramayaa fi Bulee Horaatti haaluma kanaan hiriirri mormii yuunivarsiitii Bulee Horaa Juma'aa darbe gaggeeffame irratti humni waraana mooraa keessa jiru barattoota reebuu akkasumas hedduu isaanii qabuun makiinaatti fe'ee gara hin beekamnetti geessu miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jiru. Mormii yuunivarsiitii Bulee Horaa irratti tarkaanfii humna waraanni mootummaa fudhateen barataa waggaa 1ffaa rasaasaan rukutamee kan ajjeefame ta'us odeeffannoon ni addeessa. Haa ta'u malee itti gaafatamaan hariiroo hawaasa yuunivarsiitichaa obbo Daani'el Seifuu jeequmsa barattoonni uumaniin lubbuun barataa tokkoo darbuu fi barattoonni 12 ta'an irratti miidhaan dhaqqabee jira jechuun BBC'f himan. Haaluma wal fakkaatuun tarkaanfii humni waraana mootummaa barattoota yuunivarsiitii Haramayaa irratti fudhateen barattoonni hedduun miidhamuu gabaafame. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa oduun guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne kana fakkaataan waan waliin turtaniif galatoomaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Masha Allah, tabarakallah. Obboleessa keenya Sayyid Muhammad Rabbi sirraa jaalatu beekumsarraan beekumsa Rabbi si haa kennu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo keenya kanarraa waa hubattan jennee abdii qabna inshaallah. Amma kallattimaan gara fayyaatti isin dabarsina jechuudha inshaallah. Fayyaan maal akka ta'e hundi keenyaa waliin hubatuuf teenya turtiin keessan ammalleen waliin haa ta'uu isiniin jenna. kabajamtoota hordoftoota reediyoo madda nageenyaa nageenyi rabbii isinirra haa jiraatu jecha guyyaa har'aa waa'ee shaboo qabannee isiniif dhufnee jirra. Saganticha qopheessuun kan isinii dubbisu ana Alii Hasani. Ashaboon akkuma beekamu hangafa nyaataa jedhamee beekama. Nyaanni hedduun ashaboon hojjetama. Garuu ashabichi guddisanii nyaatuun dhukkubaaf akka nama saaxilu ogeeyyiin fayyaa ni dubbatu. Ashaboo hedduu nyaachuun dhibee fayyaa nama saaxila. Ashaboon hagi xiqqaan qaama keenya akka fayyaa ta'ee dalaguuf akka barbaachisu beekamaadha. Ashaboon yoo haga barbaadamu irra darbee hoo maal nama irraan ga'a kan jedhu akka armaan gadii kanatti waliin ilaaluuf deemna. Dhiibbaa tokkoffaa dhiibbaan dhiigaa akka ol ka'u taasisa. Lammaffaa qorichoota dhiibbaa dhiigaaf kennaman tokko tokkoon akka isaan dhiibbaa dhiigaa hin to'anne taasisa. Sadaffaa dhukkubni onnee akka sababa garagaraan dhufuuf nama saaxila. Afuraffaa namoota dhukkuboota biraa akka dhukkuba kalee qabanitti akka itti jabaatu taasisa. Shanaffaa bishaan qaama keessatti akka kuufamu taasisuun guutummaan qaama dhiidessuu danda'a. Ashaboon yoo hagam nyaatan kan dhibee fayyaaf nama saaxilu jennu tokkoffaa akka waldaan fayyaa onnee Ameerikaa AHRN jedhutti namni fayyaalessi tokko guyyaatti ashaboo giraama 2.5 ol soorachuu hin qabu. Kunis ashaboon fal'aana tokko jechuudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana wantoonni nyaataaf hojjetaman dhiyaatan biyya keenya keessatti kan akka barbaree, daabboo fi kan kana fakkaatan durumaanuu ashaboon itti dabalamee akka dhiyaatan beekamaadha. Kanaaf kan yaada keessa galchuudhaan tarii ashaboon ala nyaatatti dabaluun barbaachisuu dhiisuu mala. Akkasumas nyaataan qophaa'an
gabaarra bitaman akka hin aloofne ittisuuf jecha ashaboo hedduutti itti dabalama. Kanaaf of eeggannoo taasisuun dirqama. Lammaffaa namoota dhibee dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba onnee fi dhukkuba qalee dadhabuu qaban ammoo haga armaan olii ibsame kanaa gadi kan nyaachuu qaban. Fayyaan faayaa galatooma. Maasha Allah, tabaarakallah. Obboleessa keenya Ali Hasan Rabbi irraa haa jaallatu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya waa'ee fayyaa inshallah gama hundaanuu isin biraan kan geenyu ta'a. Isinilleen waa irraa hubatan jennee abdii qabna haga tokko. Kanaaf waan nuyilleen isiniif dhiyeessinu yoo qalbiin hordoftanii dalagaa irraa yoo oolchitan akkuma Rabbiin sababii godhaa jedhan Rabbiin nu gargaara waan ta'eef nu sababii godhanna. Waan akkanaati jechuu egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa kana irraa waa hubattanii akkasumatti gammaddaniirtan jennee abdii qabna. Amma nagaa waliin dhaammanna waan ta'eef sagantaa keenya guyyaa har'aa wal duraa boodaan kan isin biraan gahaa ture ana Muhoo Callaa gama odeeffannootiin Sayyid Muhammadii gama fayyaatiin immoo Ali Hasani. Inshallah haga sagantaa birootiin qabannee walitti deebinutu jireenya gaarii keessa nuuf jiraadhaa ka yaaddanii.